Nagaa fi araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kabajamtoota amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos mee viidiyoo armaan olii ilaallee walitti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii? Dammi mi'aawuni amma qammasanii ilaalanittidha. Warri abdiin hin deebi'a, abdiin hin gaabbaa, abdiin akkas ta'a jettanii meeshaan kottaa qammasaati ilaala. Abdiin shaadaa qabate jettanii warri oonlaayinii kanarraa kurkuraa jirtanii, oonlaayinii kanarraa iyyaa jirtanii isin nagaadhaa garuu. An waldaa kiristaanaa erga dhiise yookiin immoo tajaajilaa ture erga addaan kutee waggaa tokkoof ji'a 8 gara waggaa 2tti hin deema. Maal jettare Waaqayyoo maal jettare. Akkuma isin viidiyoo irraa arguuf yaaltanii obboleessi keenya kuni tajaajila mana Waaqayyoo keessaa ture jechuunis Pirootestaantii ture. Yeroo ammaa kana garuu gara amantii Musliimaa sokkee jira. Amantii Musliimaatti sokkuunsaa waan tokko rakkoon qabu, waan tokko jijjiirama fedhus hin qabu. Lubbuu isaa irratti murtii murteessuurraan kan hafe. Garuu obboleessa koo kanaanii amma lafa jirtu kanaa fiigi deebii kottu ittiin jechuudhaaf hin danda'u. Yoo dhufes immoo maalitti mufatee akka inni deeme waan hin beekneef mufii isaa sanaa galmaan ga'uuf hin danda'u. Garuu yoo beekumsatu itti irrate ta'ee beekumsa macaafa qulqulluudhaa fi akkasumas immoo beekumsa quraanaa irraa amman beekuu ibsuuf hin ayyaala. Murtoon garuu kan abbaa ta'uusaa gamanumaan itti himuun barbaada. Egaan dhugaa kana lafa ati hidhattee quraana kana badaa waan beettee dubbistee hubattee hidhattee natti hin fakkaatu dhageesseetuma naataa laata tarii achitti nan boqodhaa laata jettee waca biyya lafaa kana irraa baqachuuf jettee gara sana deemti ta'uu danda'a. Kanaaf nuti immoo dursinee dhugaa quraana kana keessaa waan beennu sheerisii godha. Isarraa hubattee murtoo keetti fufuu dandeessaa yookaan immoo yaada kee jijjiirrachuu dandeessaa jechuudha. Baay'een keessan immoo sheerii koppii liinkii godhaatii biraan naagaa. Kanan eegalu quraanarraan eegala. Quraanni suuraa Al-Nisaa 159 irratti akka jedha dhaggeeffadhu. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Egaan akkuma dhageessan anillee badaan danda'u kanaafan quraana kana audio isaa akkatti dhaggeeffattuuf sii gadhiisee akka jedha وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون إلا هم شهيدا jedha. Kana jechuun abbootiin kitaabaa kamillee odoo hin du'in dura isatti amanu malee eenyutti Yesuusitti amanu malee hin hafu guyyaa qiyaamaas isaan irratti ragaa ta'a jedha. Eenyutu isaan irratti ragaa ta'a? Eenyutti amanuu qabu? Isa yookaan Yesuusitti jechuudha. Itti dabalee amaariffa isaasitti obboleessa koo ከመጽሐፉ ሰዎች ከመሞቱ በፊት በእርሱ በኢሳ በእርግጥም የሚያምን እንጂ አንድም የለም በትንሣኤም ቀን በእነሱ ላይ መስካሪ ይሆናል። ኤኙ ረጋት በአ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዲ kennuudhaaf deebi'ee gara biyya lafaa kana akka dhufu quraanumti keessan ni dubbata jechuudha. Kottu ingiliffa isaarraan sii jedha akka jedha. And there is none from the people of the scripture, but that he will be surely believe in him, in Jesus, before his death, and on the day of resurrection he will be against them a witness. Jet buleessa ko lafati dhatte kanas Yesuusuma jira. Akkaataan hubannaa kee fi akkaataan adeemsa kee sirrachuu waan qabuuf barbaaddu kallattii amma jalqabdeen itti fufuu dandeessaa, barbaaddu garuu gara sammuu keetti deebi'uu dandeessaa jechuudha. Murtoon kan abbaati. Kanaaf achis bara dhumaatti kan dhufee firdii kennu Yesuus Kiristoosidha. Gara macaafa keenya macaafa qulqulluuttan sii deebi'a. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraati ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniif ammayyuu itti faradameera. Quraanni maal jedha? Namni isatti hin faradamne inni deebi'ee dhufee itti farada jedha. Macaafni keenyas nama isatti hin amanne ammayyuu itti faradamaadha jedha. Murtoon kan abbaati. Sitti hin baay'isu.
quraanarraan waan tokko irra sii deebi'ee sagalee waaqayyoo sagan keenyaarraas waa tokko irra sii deebi'een dhugaa tokko kana gidduutti akkati hubattu lafa sii kaa'een sagantaa koo xumura. Ilaa akka jedha Yesuus Maariyaam irraa kan dhalate ta'uuf waaqayyo irraa kan dhufe samiirraa kan dhufe ta'uusaa fi ilma namaa abbaarraa kan hin dhalanne hafuura waaqayyoo ta'uusaa macaafni qulqulluun hin dubbata akkasumas quraanni hin dubbata. Quraanarraan eegala. Suuraa Maariyaam 34 irratti akkana jedha. Mee caccabaa sagan kootiin immoo irra sii deebi'a. Zaalika isa ibnu Maariyaama qawla al-haqqi allazii fahiyyamtaruun jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Inni sun isaa ilma Maariyaami. Inni sagalee dhugaa kan isaan isa shakkan sanadha. Inni ilma Maariyaam sagalee isa dhugaa kan namoonni isa shakkan jechuudha. አማርፊሳ ቀሰደ ይህ የማርያም ልጅ ኢሳ ነው። ያ በርሱ የሚጠራጠሩበት እውነተኛ ቃል ነው ጀዳ ሰገሌ ዱጋ እገፈዱ እንግሊዝ ፊሳ ሞከስ ጀዳ that is Jesus the son of Mary the word of truth about which they are in this picture ጀዳ kana jechuun sagalee dhugaa waaqayyo biraa dhufe jechuudha. Yesuus Kiristoos jechuudha. Kottu lafa barbaadde jiraadhu. Yesus sagalee waaqayyoo isa dhugaadha. Karaa dhugaa jireenyi Yesus Kiristoos qofaadha. Kana dhugummaa isaa sii mirkaneessuudhaaf wangeela keenya keessaan sii dubbisaa dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture, sagalichi waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa waaqayyo turedha. Isa kana Ingiliffaan irra sii deebi'a. In the beginning was the word and the word was with God. And the word was God. Agese achitti maal jedha Quraan irratti that Jesus the son of Mary the word of truth about which they are dispatched. Kun dubbii dhugaadha. Achi utaaltus as is utaaltu achiinis yaabii asiinis yaabii walga'iin kooraa irratti dhaa'ee Oromoon achiinis dhaqee asiinis kottu bara dhumaatti ilmaan namootaatti kan faradu Yesuus Kiristoosidha. Fuula isaa dura dhaabbachuun kee waan hafu miti. Akkuma ati beektu Nabiyyuu Muhammad jechuun nama foonii haadhaa fi abbaarraa dhalatedha. Akkuma nama isa kamii nama du'edha. Gaaffii yeroo sanatti isaaf dhiyaachaa tureef attami jireenya bara baraa hin dhaaltaa jedhamee yeroo gaafatamutti isa kana rabbitu beeka kan jechaa turedha. Dhumasaa maal tokko sarra ga'u hin beeku garuu ofiisaa waa'ee Yesuus Kiristoos immoo gaafa barreessu maal jedhe ilmi Maariyaam kun kan ilmaan namootaarraa hin dhalanne karaa Maariyaamii waaqayyo sagalee godhee kan fide jedhee dubbateetu bara dhumaa immoo isatu dhufee namootatti faradaa jedhe dhugaa kana caalu eessaa argachuu dandeessaati. Nu biraa waan tokko jira dhugaa sitti himna karaa dhugaa sanarra deemuun mirga keetii karaa barbaadde filattee adeemuun mirga keetii. Sababiin isaa waaqayyo waaqa birmaduuti. Addaamiif Ewaaniin yeroo waaqayyo itti dubbate akka jedhe yoo barbaaddan jiraachuu kanarraa yoo jiraachuu hin barbaaddan du'a filattan immoo kanarraa nyaadhaa jedhe. Filannoo isaanii kabajeeraaf jechuudha. Ammas xiixa si uree dirqama naa wajjin deemuu qabda siin jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buutuu isaa akka taatuuf humnaa naqaaqee sin fidu. Bara dhumaatti garuu sitti faraduudhaaf nutti faraduudhaaf eenyutti iyyuu faraduudhaaf kan deebi'ee dhufu garuu Yesuus Kiristoos ta'uu isaa beekii isa duratti waan deebiftu qopheeffadhu jechuudha. Buloonni koo warri ofumaa waa'ee dhimma mucaa kanaaf boossanis tasgabba'a. Sababiin isaa dhugaa itti himuu malee boo'uun nama hin deebisu waan ta'eef jechuudha. Dhugaan jiru kana fakkaata warra kaaniifis deebii ta'uu danda'a warra karaa keessan achitti karoorfachaa jirtaniif jechuudha. Waaqayyo bara keessan eebbisu fayyaa ta'a.